Jira jirtu hordoftootaa fi daawwattoota keenya kun GMN qophii haarawaa taajabbii GMN ta'etu qabatee isinii dhiyaata yeroo hunda. Kanaaf taajabbiin GMN wantoota adda addaa keessa qabatee dhiyaata. Wantoota dhimma hawaasummaa, dhimma diinagdee, itti fayyadama sooshaal miidiyaatii fi wantoota hedduu qabatee kan dhiyaatu ta'a. Qophii kana qopheessee kan isinii dhiyeessu ani Lammii Sireetii fi waa'ee kiyya akkasuma Anis Rabbiraa Leenjisaati ogeessa kaameraatiif teeknishaalaan yaadasaa fidaa itti shoomaa nu waliin yeroo cufaa kan turtii godhani. Egaa qophiin taajabbii GMN dhimmoota garaagaraa irratti kan fuulleffatu Lammii keessattuu akka jalqabaatitti wantoota muraasa yeroo irraa kaasnu keessattuu fuulleffannaan qophii taajabbii GMN maal irratti fuulleffata akka jedhu. Fuulleffannaan GMN taajabbii qophii jettanaani wantoota garaagaraa xiyyeeffataa jechuudha. Keessumaa dhimma dargaggootaa, dhimma fayyaa, wantootuma agartee silaa namni hojjechuu qabu hundirratti taajabee kan isin biraan gahu ta'a jechuudha yeroo hundaa. Yaa san malees itti fayyadama keessattuu miidiyaalee hawaasaa kanaan wal qabatee keessattuu humni oomishaa biyya kanaa dargaggeessaa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanaan wal qabatee dargaggeessi akkamitti miidiyaa hawaasaa itti fayyadamaa jira. Keessattuu immoo miidiyaaleewwan gurguddoo mootummaas ta'e miti mootummaa miidiyaaleewwan kan akka FM, kan akka televezyiinii, kallattiileewwan adda addaatiin biyya kana keessatti tamsaasaa oolan maal inni hojii isaanii maal hojjechaa jiru kan jedhu sanillee kan irraa taajabnu ta'a. Itti aansuudhaan dhimmoota diinagdeeti. Diinagdee gaafa kaasnu diinagdee keessatti gahee olaanaa akka taphatu dargaggeessi humna oomishaati. Sindura ammoo waa'ee miidiyaa hawaasaa irratti waa jechuun barbaada. Miidiyaa lamaa jira. Broadcast miidiyaa fi sooshaal miidiyaa jira. Itti fayyadama miidiyaa hawaasaatiif faayidaa miidiyaa hawaasaatiif miidiyaa hawaasaas maal akka ta'e kan laalu ta'a jechuudha. Bal'inaan har'a fuulleffannaan keenya miidiyaa hawaasaatis ta'u qophiin keenya waliigala maal irratti fuulleffataa kan jedhu dhimmoota aartii irratti, dhimmoota aadaa, siyaasa, aantummaa biyyaa keessattuu immoo qulqullina magaalattiin fa'aa wal qabatee keessattuu dhimmoota koordineetii magaalaa Finfinnee keessatti amma hojjetamaa jiru wal qabatee magaalota Oromiyaa guutuu magaalota Oromiyaa qofa osoo hin taane magaalawwan gurguddoo Itoophiyaa keessa argaman iddoowwan hawwata turizimii jajjabaa ta'uu fi madda galii gurguddaa ta'uu akka danda'u irratti qulqullinni magaalaalee maal fakkaata miidhagina magaalaalee irratti kan jedhu qaamanis deemnee immoo kan taajabnu ta'a. San qofaa miti dhimma siyaasaa. San qofaa miti gaa taajabbiin keenya dhimma siyaasaa irrattis dargaggoonni dhimma siyaasaa ilaalchisee maal godhuu qabanii warri siyaasaa maal godhuu qabaa biyya kana ijaaruudhaaf siyaasni gahee akkam qabaa siyaasa akkamii kajuus as keessa kalaalu taajabbii kanaa jechuudha. Yaa keessattuu dhimmoota fayyaatiin illee wal qabatee jalqabate qofiyyaaleetiin jira dhimmoota fayyaatiin wal qabatee keessattuu haawwan keenya abboonni keenya hordoffiiwwan gama yaalatiin taasifamanii fi dhimmoota dhaqqabummaa gama fayyaatiin hawaasa bira akkaataan itti dhaqqabamu keessattuu buufataaleen fayyaatiin wal qabatee sadarkaa magaalaatti haga baadiyyaatti qaamanillee deemnee daawwachiisnee kan taajabnu ta'a. Maal kana buufata gargaaraatiinis immoo karraa kana qofaan egaa waa'een diinagdeetis ni jira jechuudha. Namni keenya diinagdee maal godhuu qaba amma diinagdeedhaan deemuu fi yeroo wal dorgommii diinagdeeti. Wal dorgommii diinagdee keessatti immoo dargaggoonni keenya maal fakkaatanii biyyi maal fakkaatti kajuus qophii kana keessatti qabannee dhiyaannu ta'a jechuudha. Taajabbiin GMN waa hedduu of keessaa qaba. Waa hedduu of keessaa qaba. Taajabbiin GMN takka lama jennee ka kennu miti warri maqaan dhoofnes yookiin warri maqaa hin eerres ni jirani wanti nuti irraa taasifamnu. Har'a garuu taajabbiin GMN tokko jedhee ka jalqabu waa'ee dhimma sooshaal miidiyaa yoo jennu kan miidiyaaleen gosa lamaatu jira. Miidiyaa maxxansaatii fi miidiyaa elektirooniksii illee ni jira. Dhuftoo fayyadamuu sana qabu miidiyaa hawaasummaatii fi broadcast miidiyaa fi sooshaal miidiyaadha. Keessattuu immoo irra fuula. Miidiyaa maxxansaas biraan dagatiin. Maxxansaan waan qabnuuf. Achi keessatti immoo jirra poostis keessa kaasaa waan deemuuf. Maxxansaas waan qabnuuf. Jirra poostii waan baay'ee taasifaman. Jirra poostii illee waa'ee maxxansaa faallee taasifamuu danda'a. Sanumaaf immoo arramuu kan irratti xiyyeeffannu waa'ee itti fayyadama sooshaal miidiyaati. Miidiyaa hawaasummaa jechuudha. Faayidaa sooshaal miidiyaatii fi miidhaa isaa yoo akkam ta'e nama miidha yoo akkam ta'e nama fayyada. Namni miidiyaa hawaasummaa maaliif fayyadamuu jaalata kajuu immoo har'a qabannee dhiyaanna. Keessattuu gama miidiyaa hawaasaatiin wal qabatee keessattuu miidiyaa hawaasaa yoo jennu sooshaal miidiyaa isaa afaan biraatiin jennu kan itti fayyadamummaan isaa maalinni meeqatu immoo faayidaa isaa beekee itti fayyadama. Walumaa gala hiikoo miidiyaa diiteelis kaasuu yoo baanne
miidiyaa jechuun addunyaa mootummaa arfaffaadha jetti. Miidiyaan ijaaruu keessattis ta'ee diguu keessatti gahee olaanaadha kan inni qabu. Hawaasni keenya immoo keessattuu dargaggoonni miidiyaa sooshaal miidiyaa kana akkamittiin fayyadamaa jiru kan jedhu bal'inaan kan laalu ta'a. Ayyee akkasuma egaa sooshaal miidiyaa hoggaa jennu jalqabarratti waan kaafteef siin jaa miidiyaa hoggaa jennu achirraa dhufe. Miidiyaa ka jiru galee afaan Oromooti miti. Sooshaal miidiyaa jennee fudhannees isuma kana miidiyaa hawaasummaa jennee jijjiirre. Kanaaf immoo inni kun rakkoon qabaatu as keessatti immoo hubachuu qabdu waa'ee afaanillee jechuudha. Sooshaal miidiyaa keessatti kanas bal'inaan kan laallu ta'a. Har'a immoo kan irratti xiyyeeffannu jechuudha. Namni sooshaal miidiyaa maaliif fayyadama? Sooshaal miidiyaa maaliif fayyadama? Fakkeenyaaf keessaafuu yeroo ammaan tana dargaggoonni irra hedduun sooshaal miidiyaa akka carraa hojii godhaniitti kan laalanii as keessatti ammoo akkamiin maal miidhaa jira. Dargaggoonni hedduun sooshaal miidiyaa akka hojiitti yeroo itti fayyadaman kana maal miidhamaa jiranii maal fayyadamaa jiran kan laallu ta'a. Keessaafuu ni beekama. Erga jijjiirama booda dargaggoonni Oromoo keessaafuu dargaggoota Oromoo irratti kan fuulleeffannu ta'a jechuudha. Dargaggoonni Oromoo booda sooshaal miidiyaan erga warri siyaasaa sooshaal miidiyaa itti fayyadamanii dhiibbaa uumaniin booda dargaggoonni Oromoo maal godhe sooshaal miidiyaan dargaggoota Oromoo maal miidhe maal fayyade kan jirratti immoo halaalu ta'arra. Yaa sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaan hawaasaa kun bira gahinsa odeeffannootiif waggoota 5-6 kana keessattuu akka biyya keenyatti daraan saffisaati kan inni dhufe. Keessattuu akka fakkeenyatti Facebook kaasuu dandeenya, itti aansinee TikTok kaasuu dandeenya. Miidiyaaleewwan hawaasaa amma daraan keessattuu humni biyya kana keessatti oomishee biyya kana oomishaan jijjiiruu danda'u itti taa'ee itti fayyadamaa jiru. Akkasuma odeeffannoo wayitaa fi waqtaawwaa ta'e saffisaan bira gahinsaaf sooshaal miidiyaan gahee guddaadha kan inni taphatee jiru. Gaheewwan inni taphaterraa yookaan wanti inni biyya kana keessatti fayyadee fi gaheen inni taphate waan olaanaadha. Keessattuu siyaasa biyya kanaa keessatti. Wayini yaadachiiftee fayyadee sooshaal miidiyaan keessaafuu waa'ee TikTokii fi sooshaal miidiyaa hogguu jennu sooshaal miidiyaa jira. TikTokii jira, Facebookii jira, Telegiraamii jira, hedduu jira gartee. Keessaafuu ajandaa yeroo gabaabaa as dhufe karaa Telegiraamiitiin dargaggoonni yeroo waan adda addaa waan dhugaatiif waan sobaatti adda baasuu dadhabanillee sadarkaa sanarra ga'anii jiranii. Kan biraa immoo sooshaal miidiyaan akkuma tokkummaaf itti fayyadamne facaatillee fidee jira. Dhimma TikTokii fi dhimma Facebookii yoo fudhanne sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma tokkummaan dhufee sooshaal miidiyaa tokkummaaf itti fayyadamne facaatiifis gahee guddaa qaba. Haalli qabsa sooshaal miidiyaa namni keenya akkamitti fayyadamuu qaba. Hajuu irrattis bal'inaan kan laallu ta'a jechuuf fuulduratti. Sooshaal miidiyaan keessatti itti fayyadamni dargaggoonni sooshaal miidiyaa irratti amma taasisaa jiran waan gareedhaan ijaaramee deemaa jirutu jira biyya kana keessattuu garaa miidiyaatiin. Hawaasni yeroo itti wal dhaggeeffachuu, hawaasummaa dhaggeeffachuu fi mootummaa dhaggeeffachuu bira darbee miidiyaa qofa dhaggeeffachuutti dhufee fi odeeffannoo wal dhaadhaan hawaasni keenya yeroo baay'ee miraafama hamaa keessa kan inni jiru. Sooshaal miidiyaan akkuma faayidaa guddaa qabu akkuma biyya kana keessatti ijaarumsa keessattis ta'ee kallattiileewwan adda addaatiin gahee gurguddaa taphachaa ture. Dhiibbaaleewwan inni qaqqabsiisaa dhufee fi wantoonni inni balleessaa dhufes waan hedduudha. Tokkoffaa hawaasummaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Hawaasummaa balleessatti kan dhufe sooshaal miidiyaa kun maal inni hanqina itti fayyadamummaa miidiyaa wallaaluutirraan kan dhufedha. Miidiyaa akkaataan miidiyaan yoo itti fayyadamne miidiyaan akka galaanati fuudhees hin deema. Daakicha sooshaal miidiyaa itti fayyadamtu beekuu danda'uu qabdaa jechuudha. Maaliif akkuma itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa kun bishaan daakuudhaan wallatti fakkaata akkuma siyaasaa sana. Maaliifin daakicha bishaanii yoo seenne yoo seentanii nyaatamta. Sooshaal miidiyaan kun illee itti fayyadama isaan yoo hin beekne fudhateetuma siinkuta shawwadaa jechuudha. Meegaa asirratti amma gara dhimma ijoo keenyatti hoggaa dhufnu waa hedduu tuttuqinee jirra. San keessaa immoo warra takka irratti sa'aatii teenyaa wajjin deemuu fi namni sooshaal miidiyaa maaliif fayyadama? Keessaafuu dargaggoonni Oromoo sooshaal miidiyaa akkamiin ilaaluu jira? Mee anumaaf ati jechuudha wal gaafanne waanuma taajjabdirra. Maal taajjabdee? Fakkeenyaaf amma dargaggoonni Oromoo guutuun guututti ispeeshaalii sooshaal miidiyaa keessaa waan akka Feesbuukii, TikTokii kanarratti guutumaan guututti dargaggoonni yeroo hojii caalaa yeroo itti sooshaal miidiyaa fayyadamuu jira. Sooshaal miidiyaa kana kan fayyadamu hojiidhaaf fayyadamuu jira, kan ammoo ittuma bu'aaruuf fayyadamuu jira. As keessatti ammoo namni maal miidhame? Maal fayyadame? Hajuurratti halaallu ta'a jechuudha. Yaa lamni waan sirriidha kaati kaaste keessattuu iskeelii yookiin daataa fayyadamtoota sooshaal miidiyaa kana keessattuu akka fakkeenyaatti Facebook fi TikTok yoo fudhanne irra deebi'ee maaliif Facebook fi TikTok fakkeenya irra deddeebi'ee fudhachaa jira? Baay'inaan hawaasni kun keessattuu dargaggoonni kun miidiyaaleewwan jiran keessa daraan fayyadamaa kan jiru miidiyaaleewwan kana lamaan. Akkasuma YouTube illee iddoon itti darbanii haala fayyadaman ni jira.
baay'inaan ijaarumsa biyyaa keessatti gahee ittiin taphachuu irra caala karaaleewwan siyaasa propaganda yookiin ololeeta siyaasaatti itti fayyadamuudhaan diigumsa irratti warri yuutuuballeetti fayyadamanii hojjechaa jiran ni jira. Garuu baay'inaan hawaasni keenya yeroo ammaa kana kan fayyadamaa jiru sooshaal miidiyaaleewwan muraasa amma maqaa siif tuqe kana. Kana keessa sooshaal miidiyoota kana iskeelii isaa eenyutu fayyadamaa jettee yoo ilaalte parsantii 70 ol kan fayyadamu dargaggeessa. Parsantii 70 ol. Dargaggeessi kun immoo dargaggeessa akkamiiti? Dargaggeessa akkamitti fayyadamaa jira yoo jette immoo iskeelii irra hedduun dargaggeessa barnootaan fagaate miti iskeelii isaa gaafa gabbuunee ilaalle. Asirratti wanti beekuu qabnu dargaggeessi parsantiin guddaan dhugaadha. Ispeeshaalii warri dhiibbaa uumanii warri sooshaal miidiyaa fayyadamanii namoota muraasa jechuu dandeenya. Irra hedduun isaanii ammoo akkuma sooshaal miidiyaa fayyadamoo osoo hin ta'in warroota sooshaal miidiyaa fayyadaman jala sargii ta'ee deemaa jira. Sargii beektaa? Cidha amammoota ta'ee deemaa jira jechuudha. Isa kana maaltu fidee jennee gaafa laalle hojii sooshaal miidiyaa waan qabatamaa fi waan qabatamaa hin ta'in irratti yeroo fakkeenyaaf dargaggoonni burjaajiitti uumanii warri burjaajii uumanii kun immoo as keessa immoo warra beekamtii argatantu jira jechuudha. Isaan kuni waan hojiidha isaaniif si galee amma fakkeenyaaf namni waan tokko beeksifachuuf yookaan immoo sooshaal miidiyaan diigumsaa fi jaarumsaafis itti fayyadamu irratti murteessaadha jennee jirra. Warri diigus akka hojiitti itti fayyadama. Fakkeenyaaf namichi yuutuubii fayyadamee diigumsa irratti bobboosuun isaaf hojiidha. Yuutuubiin suni namoonni dhaqanii ilaalan gartee namichi kun maal jee jeniiti hordofan jechuudha. Isaaf ammoo as keessa hojiidha. Garuu kan ittiin diigamu warra sooshaal miidiyaan hubatiin. Kanaaf namoonni sooshaal miidiyaa hubatanii waa xiqqoo jechuudha as keessatti yeroo laaltu warri sooshaal miidiyaa hubatan immoo diigumsaafis haa ta'u jaaruu fi sooshaal miidiyaa itti fayyadamanii jiranii jettee fudhadhaa jechuudha. Warri sooshaal miidiyaa kun irra hedduun isaanii warra baratee fi warra hin barannee fi warra addunyaa kana aadaa hin naqannaane wanti jedhee ani siif kaasee fi waa malee miti. Namni waa hubate namni addunyaa kana xannee ilaale ajandaan uumu sun maali ni ijaaramoo ni diigaa. Amma ajandaaleewwan biyya kana keessatti feemasoota warri jennuun kun yookiin warri influensii gurguddaa uumaa jiran kun itti fayyadaman ajandaa uumanii ajandaa of gochuudha mootummaan isaatu ajandaa of gochuu isaanii san duuba maaltu badaa maaltu tola waan jedhu sana waan laalaa jiran natti fakkaan. Amma asirratti keessaafuu dargaggoonni beekamtii yeroo gabaabaa keessatti argatanii fi warri beekamtii argatan akkamitti uummatatti fayyadamuu jiran uummata akkamii gowwoomsuu jiranii jennee laallachuu jalqaba irratti maaliif jennaani yeroo ammaan tana akkuma laallee sooshaal miidiyaa irratti eenyutu hordofama jennee olaallee gaariidha. Sooshaal miidiyaa irratti warri hedduu hordofamanii warra hin baratiini. Sigale warra baratiin oguu siinjuu isaan kun immoo barnoota formaalitii baroota baratu baatanis ayilee qaban tooftaa qaban sigale tooftaa qabanii sammuu uummata kanaa dursanii waan hubatan natti fakkaate. Amma waan sirrii takka yoo goote namni si hordofu hin jiru. Waan sirrii hin ta'in tokko gartee waanuma agarsiifannaa qabu tokko waanuma goggodaa qabu tokko waanuma gartee sila faayidaa hin qabne tokko yoo goote uummanni si hordofa. Namni nama kana hordofu kun nama akkam akka ta'e warri waan san godhu waan hubatan na fakkaata. Uummata kana dursanii waan hubatan na fakkaate. Sigale irra hedduutti amma warri beekumsa qaban warri gartee baratan warri uummata fayyaduu danda'an sooshaal miidiyaa fayyadamaa jiran. Yoo fayyadaman illee uummanni hordofaa jiru. Ka uummanni hordofaa jiru warra baratiin. Sigale warra baratiin illee namni akka hin baranne godhaa jira. Amma yeroo hedduu yeroo laallu barattoota fa'a yeroo itti barumsa dhiisanii beekamtiidhaaf deemantu jira jechuudha. Amma kun akkuma walii galatti olaalle waan hedduu nu haasessu gartee jenereeshinii kun badaa jira. Barnoota dhiisee gara miidiyaatti deemaa jira. Miidiyaa barachaa jira. Miidiyaa yeroo barachuu immoo shawwadamaa jira. Kana akka godhu jiru ammoo warra jechuudha osoo hin baratiin hojiilee agarsiifannaa na argaadha. Gartee waanuma goggodhaa takka godhu gartee sanii jechuudha. Isaan kun immoo namoota muraasa isaan kanatti ajandaa uumajeetii yaadaa jechuudha. Amma yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kanarratti gaafa laaltu gareedhaan baanii fa'aa wal arrabsu gaafa gareedhaan baanii wal arrabsan kana keessatti warri gareedhaan baanii wal arrabsan kun ajandaa uumuudhaaf isaan kan baanii wal arrabsanii warri gareedhaan baanii wal arrabsu kun gareedhuma tokko garee adda addaatti wal qoodeetti kan inni wal arrabsaa oolu. Wantoonni isaan gabba'anii miidiyaa kanarratti garee uumanii wal arrabsan kun tokkoffaa isaan fooloorsii yookiin hordoftoota hedduu horachuudhaaf kan isaan godhanii beekamtii mataa isaaniitiif jechuudha. Gaafa isaan godhan garuu hawaasa kana keessatti suuraa akkamitti uumama yookiin imeejii akkamitti uumama kan jedhu sana asirratti waan madaalan natti fakkaatu. Kunis rakkoo katee rakkoo dhageen kan yaadu maaliifini warra barannetu kana godha warri barate wanti kun yoo ta'ame hagama hawaasa miidhaa kan jedhu safuuf safeeffannaa eeggachaa warri barate maaliif namni beekumsa qabu
Guutumaan guutuutti maaliif kan goone naan jette wantoota amma namoonni hordoftoota qaban yookaan namoonni beekamtii qaban hundaa miti. Namoota beekamtii qaban gaafa attack goonee haasofnu namoota beekamtii qaban kan hundi hin baranne jechuu keenya miti. Namoonni irra caalatti waan uummanni hordofu godhaasan ittiin qaanfanne amma fakkeenyaaf waan si qaanfachiisuuf fa'aa jira waan gartee namoonni beekumsa qaban kun waan takka godhuurraa beekumsi isaanii kun isaan zigaalchisa isaan qaanfachiisa. Warri ammoo adda baasanii hin beekne godhuurraa hin qaanfatan. Namoonni keenyaas immoo wantoota waan akkanaa kana hordofasii galee namni yeroo ammaan tana waan gaariirra waan hamaa hordofuu eegale waan safuu hin qabne hordofuu eegale warri waan safuu hin qabne kana warri godhu eenyu jettee gaafa laalle warra gartee beekumsa hin qabne kana jechuudha. Maaliif itti si dhufe beektaa? Maaliif namni keenya yeroo warri beekumsa hin qabne warri wanti hin qabne kun yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota argata yookaan immoo hordoftoonni isaanii maaliif dabala namoonni maaliif san hordofanii oguu jennu isaan kun dursanii ammas gara tokko waan uummata kana hubatan natti fakkaate. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kana keessatti wanti ani taasisabe maal godhu beektaa? Sooshaal miidiyaa irratti akkaataa warri hordoftoota yookiin tuuboota hedduu qaban kun warri maal jedhanii sila feemasoota ofiin jedhan kun ituma isaaniitti gareeleewwan adda addaa qabanii miidiyaa kan ittiin arrabsan kan maqaa biraa qabanii kan ittiin faarsan immoo kan biraa qabanii miidiyaa mataa isaaniitis kan biraa qaban kan hawaasni ittiin isaan beeku jechuudha. Kan arrabsus isaanuma, kan deeggarus isaanuma, kan deeggarus isaanuma. Laali maal siite asirratti beeku? Kuni gareen kun maal akka ta'e tokkichuun hawaasni garuu hawaasa miti mootummaan kana waan beeku natti fakkaata keessattuu warra mootummaa qeeqaa oolanii fi warra mootummaa faarsaa oolan misooma mootummaa kana personaalii warra aangorra jira warri diiteelii personaalii misooma faarsuu fi misooma deeggaruu waan biraati. Personaalii nama aangorra jiru faarsaa warri oolan kun warra faayidaa dhuunfaa isaanii irratti xiyyeeffatanii fi warra gara biraatiin arrabsanii gara biraatiin qeeqaa oolanii warra miidiyaa gareewwan sooshaal miidiyaa gara garee adda addaa qaban sooshaal miidiyaa kana akkuma jalqaba reefuu kaasuuf yaale jalqaba warra siyaasaati warra jenereeshina kana balleesse karaa sooshaal miidiyaatiin maaliif oonaan jette siyaasaaf itti propagaandaaf itti fayyadamu sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf maqaa akaawuntii adda addaa banatee akaawuntii tokkoon ifaa yeroo dhaadheessuu godhata namni jechuudha. Akaawuntii ifumaa feesbuukii banatee nama 3, 5, 10 jaate 40 illee akka ta'e jira. Kanaaf dhaadheessuu jira jechuudha. Yeroo kana namoota baay'ee dhaadheeffaman kana jala deema namni. Siigalee kana jala waan deemuuf propagaandaa siyaasaatiif yeroo jalqabaa warri siyaasaa itti fayyadaman. Jenereeshiniin warra siyaasaa kana jala gaafa hubatanii akka hin taane itti fayyadamuu eegalan. Mootummaan dursee waan hubatee fakkaata amma propagaandaa kana. Maaliif jalqaba warri siyaasaadhaaf propagaandaaf itti fayyadame warri siyaasaa sooshaal miidiyaa fayyadame kuni biyya kan tasgabboonee godhe siigalee isa kan amma ajandaa siyaasaa keessa laalla gaafa ajandaa siyaasaa wal qabata siigalee gaafa siin jiru amma sooshaal miidiyaadhaan dhiibbaa uumuutu jira warri tokkoffaa warri jalqabee waa'ee beekamtii hubate warri waa'ee beekamtii hubate kuni ani fakkeenyaaf rabbirraa na faarsisin jedha amma waan akkasii jira barbeeta na faarsisin jedha FB 5 10 7 8 9 10 banee ifuma faarsaa wal dhaadheessaa jechuudha yeroo kana maal godhaa namoota biraa tokko illee dhiibbaa irratti uumaa jechuudha namoota area san jiran environmentii social media isaa fayyadaman kan irra dhiibbaa uumaa jechuudha. Yeroo kana maal godhaa kanaan si burjaajessaa jechuudha. Ati dhugaa qabattee yoo deemte dhugaan keessuun hin mul'attu. Soba isaa agartee inni qabatee hedduu deemuusa santu mul'ata jechuudha. Kanaaf social media yeroo jalqabaatiif warra akka siyaasatti propagaandaaf itti fayyadameetu jenereeshina balleesse. Deebanii warri siyaasaa yeroo jalqabaatti fayyadaman dabaran amma yoo eenyutti akka warra siyaasaatti propagaandaa godhatee itti fayyadamaa jiru feemasoota warra ta'etu kan jechuudha. Isaanis akka warra siyaasaati. Warra siyaasaa politikaalii warra mootummaa wajjin wafaa musa sun ta'e illee siyaasa qaba beek Facebook illee siyaasa qaba sooshaal miidiyaa illee siyaasa qaba. Yoonii fi fakkeenyaaf anaafatee ajandaa tokko fakkeessinee godhi jennee wal arrabsina bara. Ati na arrabsi kana jennee arrabsa ajandaan uumaa sin itti yaadeerra. Yoo ammoo namoota kaanii jechuudha namoota hubannoo miidiyaa hin qabne namni warra hubannoo miidiyaa qaba gartee yoo warra sanitti dhugaadha warra hubannoo miidiyaa hin qabne sirrii maal godhaa dhiibbaa uuma. Yoonii fi namni fakkeenyaaf namni 10 as jiraate nama 10 kana keessa 7 irratti yoo dhiibbaa uumte 9 hafee sun itti dabalamaa bara. 9 sun dhugaa qabatee taa'uus hin danda'amu soba kana dabalamuuf dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf warra soban warra feemaasota warra sobu jechuudha. Amma keessattuu generation gaappii uumamaa jira. Already uumameera. Generation gaappiin uumameera. Generation gaappiin karaa hedduun uumameera. Karaa miidiyaa qofaa miti. Generation gaappiin waan hedduu keessatti uumameera. Generation gaappii wanti uumameef generation gaappiin kun akka uumamu kan godhe nu dhaloota barate jennu dhaloota generation amma jiru kanatu generation gaappii uumameera. Dhaloonni yeroo ammaa baratee biyya isaa jijjiiruu caala feemasi ta'ee miidiyaadhaan beekamudha.
yeroo ammaa kanatti. Kan immoo gaafa fammasuudhaaf miidiyaa kanarratti ba'ee waan baay'ee qaaqu namni kun safuuf safeeffannaa eeggatee osoo hin taane safuuf safeeffannaa cabseeti. Yoo safuuf safeeffannaa cabsine miidiyaa kanarratti hordofaa hedduun qabaattu. Sirna qabe miidiyaan. Sirna hin qabu. Keessatti miidiyaan Oromoo sirna hin qabu. Ogeeyyiin miidiyaa Oromoo ofiin jedhan keessatti warri hin baranne nuti yemmuu waamnu kun garee muraasti warra hedduu yookiin hunda jechuu keenyaa miti. Gartuu xiqqaan warri feemas ofiin jedhan kun warra barreeffama isaanii keessatti qubee sirreessee beekuu barreessuu hin dandeenye poostii isaatiif namni biraa barreessee kennuuf. Poostii gochuudhaaf nama biraatiif barreessee kennaaf. Akka inni ajandaa uumuuf. Nama miidiyaa gabba'ee jechoota saalfii fi jechoota saalfii hin taane jechoota hawaasa keessatti garaagarummaa malee garaagarummaa namni warra adda baasan ta'e warra miidiyaa kanarra gabbee qaaqaa oolu. Kun maal uume generation gaappii uume. Generation gaappii uume tokkoffaa faayidaa isaatii fi dhiibbaa isaa beekuu qaba. Generation nuti amma wanti goonu asirratti wanni haasofnuufi tokko generation itti fayyadama social media akka beekuuf dhaloonni ammaa kun jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf namni hundi beekamuu fedha amma. Irra hedduu amma maal wal dorgoma namni hordoftoota wal dorgomaa jira. Beekee akkuma reefu sii kaase warri waa beeku hordoftoota hin gammadu. Amma beektaa maaltu bade? Namni nuti jabaadha jennee eenyu hordofaa gammada. Namni dhugaan jabaa kan waa hojjetu hordofaan laalu hordofaan gammadu. Hojii dalagee gammada sii galee. Saniif namni maaliif hordoftoota jaalata? Hordoftoota hedduu argatuun immoo faayidaa maalii qaba? Namni beeku qaba laal jenereeshinii. Cal jee hordoftoonni kiyyaa gasgee ani follower akkan argadde jee poostara tolfatee iskiriinshot godhatee baga gammaddee akka waan gartee hojii wayii addaa uume namichi kun yoo namichi beekame kun yoo maal dalagee beekama dhaloonni kana adda baasuu qaba gartee si galee yoo akkan hin taane immoo wanni kun gabbu'ee sooshaal miidiyaa qofa irratti miti gabbu'ee lafarratti dhiibbaa guddaa uumaa jira fakkeenyaaf sooshaal miidiyaan amma taa'ee ilaalaa miti ani misooma miidhaan jira bara hojjechaa jiru taa'een laayik kiyya lakkaa jira followerta kiyya lakkaan jira si galee taa'een komentii namaa ilaalaa jira guyyaa kana amma sa'aatii hojii kana maaliin dabarsu jira jechuudha. Social media ni dabarsu jira ka. Amma wanni kun dhiibbaa uume deemee maal miidhaa dhimma diinagdee dhimma biyya irratti dhufuu guddaa. Amma hawaasa dargaggeessa hedduu gaafa fakkeenya fudhatti. Kutaa Oromiyaa kamuu deemi. Tuulamas deemi, Maccas deemi, Cinkomandee ittuu manna raayyaa asii gosa dhaqe. Dargaggeessi hundi miidiyaa jala oola. Dargaggeessi miidiyaa jala oolu kun jimaa fi mana farsoo oola irraa hedduu. Irra hedduun jechuudha. Jimaa jala taa'ee mana farsoo taa'eeti miidiyaa kana olii gadi oofaa oola. Kun maal godhee guddina biyyattii keessatti dhiibbaa guddaa uumee jira. Jenereeshiniin kun wanti inni hubanne maal akka ta'e beektaa? Biyyoonni guddatan, biyyoonni diinagdeedhaan teknooloojiidhaan fagaatan abbaltii yookiin assaayimentii nuuf kennanii hojii isaanii dalagaati kan isaan jiran. Dargaggeessi biyyoota guddatanii biyya isaanii jijjiiruudhaaf kalaqoota adda addaati kan isaan uumaa oolan. Keenyaa mana jimaa jala taa'eet mana farsoo taa'eet wal arrabsaa oola. Isayyuu miidiyaa kana irratti waan biyya kana fayyadu, waan biyya kana ijaaru, waan jenereeshinii kana ijaaru, waan jenereeshinii kana barsiisu, waan jenereeshinii kana cancala godhee ceesisu achi keessa aadaa jira, seenaa jira, eenyummaa jira. Waa wal barsiisu jira, otoo sun qaaqame achirratti waan dansaa. Yoon kana jedhu immoo hundi arrabsoo fi hundi waan hin taane irratti bobba'ee hojjechaa jira jechuu kooti miti. Garuu muraasti jira waan sirri irratti itti fayyadama miidiyaa beekee haalaan itti fayyadamaa kan jiru. Garuu irra hedduun itti fayyadama miidiyaa warra hin beekne waa'ee miidiyaa hin galleef hordoftoota hedduu qaban biyya kana keessatti ikonoomikaalii biyyaa miidhaa jiru, jenereeshin gaappii uumaa jiru, ofii isaaniitii illee gaandira maqaa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf manneen barnootaa hedduutti barataan tiktook hojjeta. Yeroo kam kilaasii seenee barataa kan siin jedhu suni si qaanfachiisa. Amma yeroo baay'ee yeroo waa'ee barnootaa irratti komiin ta'uu ni argita. Barataan tiktok hojjechaa oola, barataan feesbuuk jala deemaa oola, barataan instaagiraama, waatsaappii, telegiraama jala deemaa oola, barataan eessaa baratee qabxii gaarii fida. Mee asirratti gaa rabbirraa. Mee dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa wajji wal qabatee wantoota jechuudha guutumaan guutuu akka carraa hojiitti ilaalaman waan jechuudha waan sirriin ta'inii fi waan sirrii ta'e yookaan immoo waan qabatamaa fi qabatamaan ta'in waan jenereeshiniin beeknee jira. Yeroo ammaan tanaa waan tajjabe keessaa dhimma taap mee akkamitti hubata? Fakkeenyaaf amma warri sooshaal miidiyaa kana dursanii hubatanii jenereeshina sooshaal miidiyaa hin fayyadamin itti fayyadamuu jiranii hoggaas hin jiru. Fakkeenyaaf amma taap waan jiru tokko jira. Amma gara ajandaa dhiyoo keenyatti yeroo dhufnu waan taajjaberraa. Jeemmanni keessa waan taajjabneen
hamstaabii fi narraa hime waan san hin beeku hamstaabii fi maal staaf jaama ani sii galee waan san fayyadamaan jiru ilaaleen jira hangam takka warri social media teknooloojiin kute warra social media hubannoo isaan qabne warra teknooloojii irraa fagoo akkamitti akka itti fayyadamaa jiran ofii carraa hojii achi guddifachaa asii immoo carraa hojii hagam takka kanama dhoowwaa jiran sanirratti mee waan taajjabte jalqabsii kaasuuf yaaleetiin ture addunyaan qaroon addunyaa fagaatte abbaltiisitti kennitee hojii ishii dalagdi beektaa abbaltiisitti kennitee hojii ishii dalagdi waan jedhu waan isaan taaftaabii asii gochaa oolan kana isaanii galuudhaa beeki kana jechuun kiyya teknooloojiitti maaf fayyadamna jechuu kootii miti akkaataa itti fayyadama teknooloojii beekuu danda'uu qabna ajandaa namaa jala yaa'aa ooluu hin qabnu dargaggeessi keenya sammuu isaatitti fayyadamee osoo teknooloojii isaan uumanii itti gadhiisan kana uumuu danda'u teknooloojii isaanii jala hojii hiikee taaftaabii isaanii jala oolu. Kana jechuun maali kuni waan JMN taajjalaa jirudha hawaasa kana keessatti sooshaal miidiyaa kana keessatti maaliif hawaasa hunda gaaga'ama guddaa jala galchee jira waan ta'eef. Keessaafuu achirratti namoonni teknooloojiin kutanii namoonni teknooloojiin deemanii hangam takka sooshaal miidiyaa fayyadamanii namoota gartee hubannoo sooshaal miidiyaa hin qabne namoota waa teknooloojii irraa fagootti akkamitti akka fayyadamaa jiran yeroo ilaaltu dhimma taaptaap keessatti waan hin taajjabetti yeroo dhufu jalqaba taaptaap kana yeroo gootu namni hundi dhageettiidhaan oofa waan qabataman hin jiru si galee dhageettiidhaan oofa dhaloonni kun ammaan tana waa adda baafachuu dadhabee jira wanti kun hagam takka dhugaadhaa hagam takka dhugaa miti adda baafachuu dadhabee jira jechuudha maaliif waan haaraa uumuu dhiisee waan uumame jala fiiga. Wanni uumame kun immoo yeroo si fayyadus qaba yeroo itti si miidhus qaba kana hoggaan jiru amma warri teknooloojiin kutanii yuutuubii isaanii itti guddifachuudhaa fi aappii tokko waan haaraa uumanii gartee akka gartee viiwarri isaa dabaluuf sabskiraayibar isaa dabaluu fi faranjii waan haaraa tolchitee shawwadaafillee si fayyadamuufillee namoota muraasaafillee yeroo itti fayyee waa gootu jira jechuudha wantoonni akkasii jiraachuu qaba beeka dhaloonni kun dursee waan akkasii hubachuu qaba waan uumame jala fiigoo osoo hin ta'in waan uumame san jala fiigoo osoo hin ta'in dura adda baafachuu qaba. Ergas yoo gara waan haaraatti uumuu danda'u qaba si galee. Kanaaf sooshaal miidiyaa wanti itti fayyadamnuuf fakkeessaa fi propagaandaa qofaaf itti fayyadamuu qabnu qabraa jechuudha waan taajjabnirraa. Hawaasa kana waan biraa keessa dabreetti mana amantaa jechuun bara beeta kiristaana masgiida yookiin charchiin warri pirotestaantiitti sagadan kun mana amantaati beeki. Hawaasa mana amantaa keessa taa'ee taaptaabii kana godhu mana amantaa keessa taa'u wantoota sooshaal miidiyaa kanarra deeman yoo argite jechuudha. Wantoonni qaaman lafa itti mana barumsaa fa'aa ta'ee taaptaabii yeroo itti godhu jechuun yeroo itti godhu kilaasii taa'ee barsiisan achiin barsiisaa asii achi abbaan amanticha barsiisa inni si taaptaabii godha. Isteeppii kanarra dhufee jechuudha jenereeshiniin kun deemee sadarkaa kanarra ga'e sadarkaa mana amantaa waan dhaqeef sana rabbii isaa kadhachuuf yookiin galateeffachuuf sa'aatii dhaqetti waan addunyaa kana olii gadi oofaa jechuudha. Sadarkaa kanarra ga'uun waan baay'ee nama qaanfachiisu hedduu. Kanaaf jenereeshin gaaffii uumamaa jira kan jennuuf. Kanaaf tokko waan taajjabne keessaa propagaandaadha sooshaal miidiyaa ispeeshaalii propagaandaaf yeroo itti fayyadaman gartaa waan taajjabne keessaa tokko iddoo walga'iitti propagaandaa yeroo siin jiru namni kaameeraa fudhatee dhaqaa bilbila aayifoonii qabatee dhaqaa walga'iitti akka dhaqaa jechuudha. Suuraa kee waan walga'ii san dhaqee hin fuudhu maaliif deemtaa gaafa jettuun bakka suuraa kaanee jirraa gaajeetii ni maxxansa sii galee achi deemee arra bakka akkasii ollee deema maxxansa beeka bakka san ture waan sila achirraa qooda fudhachuu qabu waan sila godhuu qabu hin goone sii galee waan taajjabne keessa. Qabatamaatti JMN waan taajjabe keessa waa'ee waltajjii waan kaasteef waan kana kaasa. Waltajjii meewwan adda addaa qaamoleen adda addaa gaafa dhaqani waanuma waa'ee waltajjii sanayyuu namichumatu yookiin abbaa sagantichaa isteejii sana gaggeessitu waan sana achirraa qaaqa malee irra hedduun waan achirraa qaaqamu quban qabu. As sooshaal miidiyaa waliin jira jechuudha. Ebelu maal jedhee feemasii ebelu maal jedhee wanti fooloorsii guddaa qabu sun bira deemaa beeku. Namichi mana jimaa taa'ee xaggandaa kennaa jira. Namichi mana farsoo taa'ee xaggandaa kennaa jira. Namichi bakka dhaloonni kun oolmaadhaaf hin malle taa'etti ajandaa kennaa jira. Inni immoo waltajjii irra taa'ee xaggandaa san jala deemaa oolaa jechuudha. Irra caala immoo wanti akka addaatti taajjabbiin JMN har'a qabatee dhufe keessa waan naqaniif wallaalu sagantaaleewwan yeroo dhiyoo kana qaaman ofii kootanii deemee arge keessa ati sagantaa sanarra turtee jirta. Gaafa hundeeffama faawundeeshinii Alii Birraa akka fakkeenya kaasuu danda'a. Gaafa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa awwaardii sadaffaa
fi kanaafi kana fakkaatan hedduu. Kana fakkaatan hedduu waan dhiyoo kana as keessatti si kaasu jira. Saganticha sana miidhagsuuf dhaqame moo sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo tiktookiitii fi waan feesbuukiidhaaf ta'u suuraa fudhatanii deebi'uudha kan barbaadame. Sirni suni sirna awaardii Hacaaluu sana yookiin faawundeeshinii Alii Birraa sana miidhagsuu osoo hin taane suuraa ka'eet feesbuukiidhaaf viidiyoo gaggababaa waraabameet tiktookiidhaaf gaafa sagantaa sun saaqinsi taasifamee sagantaa sun paarsantii 25 ga'u galmi duwwaadha. Fayyadai waan ajaa'ibaa na yaadachiifte yeroo ammaan tanaa jenereeshinii maal ta'uu dhaqa waan silaa qabatamaa dalaguuf dhaqe san dhiisee if gurguruuf deema dhaloonni ammaa maaliif isin jedheetaa kana waltajjii akkasii namni gaafa dhaqu promoshinaaf deema sigalee jenereeshinii kun innaa baduu keessa kutee waltajjiilee akkasii gaafa dhaqu waan silaa waltajjii san dhaqee bakka itti ol geessanii dalaguu qabu dhiisee promootiif godhuuf deema nama beekamtii qabu argee suuraa wajjin ka'a suuraa kana maal godha gurguruuf deema ittiin gurguruu deema sigalee sooshaal miidiyaa irratti har'a eebaluu wajjii oolee maal godhu jira ifdaadheessaa jira ifdaadheessaa kana keessaa waan argatu hin beekne kanaaf sooshaal miidiyaa yeroo ammaan tanaa waan qabatamaa dhiisee waan hin jirre tokko waan fakkeessaa qofarra ta'ee jira kanaaf jenereeshinii kun maal godhuu qaba waan akkasii dhiisuu qaba kaameraan bakka san dhaqu promoot ittiin godhuuf osoo hin ta'in hojiin itti promooshinii barbaachisu ni jira bara fakkeenyaaf oomisha kan kee promoot godhatte namni akkas irraa bituuf waa'ee fayyaa yoonii fi uummata barsiiste kaameraan barbaachisaadha akkasuma garuu dhayitee waan silaa dalaguu qabdu dhiiftee kaameraa fayyadamtee waan silaa hin dalagiin tokko yeroo dhaadheessitu wanti kanaaf waan jenereeshina balleessaa jiraate jechuudha waan dhiyootti taajjabdirraa kanaaf wanti kanaa kun immoo dhaloota ganamitti akka oofaa jiru hin beeku. Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN kun taajabbii JMN torbee kana qabannee isiniif dhiyaanne taajabbiin JMN keenya ka tokko jedhee jalqabeeti kan inni jiru taajabbiin kunis dhimmoota garaagaraa irratti kan inni xiyyeeffatu har'a itti fayyadamaa miidiyaa hawaasaa irratti xiyyeeffannee isin biraan gahaa turre taajabbii keenya har'a asuma irratti yoo nu ga'e taajabbii wanni itti ta'uu fedhu GMN waa hedduu taajabaa taajabbiin GMN tuujiidha si galee hin dhumtu har'a immoo irraa tuttuine kun ka jalqabaati waa hedduu taajabnee waa hedduu jira kanaaf immoo yeroodhaan waan taajabnirra jenereeshinii kun maal godhuu qaba waan waa'ee biyyaa walumaa gala taajabbiin GMN tuujiidhaan dhumtu ganaadha kanaaf asumaan hordoftoonni jirraa miidiyaa neetwork taajabbii GMN tuujiidhaa isin hin dabrini irraa qicadhaadha ni barsiisa akkas si galee akkas GMN ka taajabbiin GMN ni barsiisa ni gorsaa dhaloota ni amansiisa maaliif jennaan waan sirrii ta'e irratti ni amansiisa san qofa osoo hin taane taajabbiin GMN akka har'aa kana teenyee qofa anaafate kan dargaggeessa sochoonii hawaasa keessa gabbuunee sadarkaa baadiyyaatti taajjabuudha. Taajabbiin GMN haga mana manatti illee dhufee taajjabuu jira. Asumaan jechuudha namuu akka qophaa'u. San qofa iyyuu miti kitaabolee hedduu taajabbiin GMN gaffuudhee taajjabuu jira. Sirboota hedduu gaffuudhee taajjabuu jira. GMN tuujiidha hoggaan jira. Si galee xiqqeessee maqaa tokkoon ibsuu kiyya tuujii hoggaa jangaa tuujii jechuun bishaan garba gartee gaffageenyi isaan beekamne yoo itti lixxe bakka itti dhaabbattu hin beektu tahaqqusuu dandeessa jechuudha. Tuujiin akkas jechuudha tuujii jechuun taajabbiin GMN tuujiidha hoggaan jiru waanuma silaa taajabamuu qabu waanuma irraa dubbatamuu qabu hunda of keessaa qaba waan ta'eef kanaaf tuujii kana tuujiin kun ni barsiisa ni amansiisa dhaloota ni gorsaas jechuudha daandii qabsa. Taajabbii GMN jalaana finaadha. Taajabbiin GMN waa hedduu of keessaa qabdi. Waa hedduus baattee dhufaa jirti. Taajabbiin GMN wantoota hawaasni quba hin qabne wantoota hawaasni akka gaariitti yaadu akka gaariitti beeku warri feemasa ta'an kun haguuganii keessa waan biraati jira isaan haguuganii hawaasni haguuggisan qofa beeku taajabbiin GMN immoo haguuggisan irraa saaqee hawaasa akka agarsiisa. Taajabbiin GMN waan fakkeessaa fi waan sobaa irraa dhaloota gorsee gara waan dhugaa deebisuudhaaf hojjeta. Kanaaf taajabbii GMN yeroo hunda hordoftan asumaan dhaamsa keenya. Taajabbiin GMN ka torbeetti yeroo takka lama qofa kan dhiyaatu osoo hin taane ajandaaleewwan garaagaraa qabatee yeroo addaatti qaamanis iddoo taajabbii sanatti argamuudhaan taajabee kan isin biraan ga'u ta'a. Taajabbiin GMN har'aa asumarratti kan nu ga'u ta'a. Ayyee taajabbii kana yeroo hunda kan qopheessee dhiyeessee isin biraan gahu ani Lammii Sireetii fi anis Rabbirraa Leenjisaati ogeessa kaameraatii fi teeknishaanonni nu waliin turan yaadasaa fi Daawit Tashoomaa nu waliin turtii godhanii haga xumura qophii keenyatti waan duuka buutaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa. Ayyee ulfaadhaa.